Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii Harsadee, zoonii Bahaa fi Kaaba Oromiyaatti tarkaanfii ilaalessaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo guddaa galmeessuu beeksise. Harri eebila 3 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota ayyaantuu miidiyaa kun oduu injifannoo Waboo zooniilee garagaraati hanga xumura oduu keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii Harsadee keessatti tarkaanfii waraanaa cimaa humnoota mootummaa PP irratti fudhachuu qondaalonni Waboo zoonichaa beeksisan. Akka odeeffannoon maddeen irraa argame ibsutti haleellaan kun eebila 2 bara 2026 aanaa Doddotaa ganda Balaallee keessatti raawwatame. Tarkaanfii kanaan humna mootummaa irratti miidhaa guddaan akka qaqqabsiifame himameera. Loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuu fi madaa'uun isaanii kan ibsame yoo ta'u lakkoofsi isaanii ifatti ibsamuu baatus miidhaan isaanii ulfaataa ta'uun ibsameera. Kana malees loltoonni mootummaa 40 ol ta'an harka Waboo seenuun booji'amuu isaanii odeeffannoon qondaalota Waboo zoonichaa irraa argamee bahe mirkaneesseera. Hooggansi Waboo akka ibsutti loltoonni booji'aman kun mirgi isaanii guutuun eegsifamee fi kunuunsi barbaachisu taasifamuun akkasumas nageenyaan gara maatii isaanii deebi'aa jiraachuu ibsaniiru. Gama meeshaatiin haleellaa kanaan qawwee akaama 60 ol hidhannoo guutuu waliin gumbii rasaasaa 100 ol akkasumas rasaasa hedduu fi dookumentiiwwan adda addaa humnoota mootummaa irraa hiikamuun harka Waboo galeera. Meeshaaleen kunneenis dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooluun isaanii ifoomeera. Haala wal fakkaatuun Waboon zoonii Bahaa Oromiyaa keessatti haleellaa cimaa raawwachuun isaa gabaafame. Godina Harargee Lixaa aanaa Hancaara Raddaa 20 bakka Waacituu jedhamutti haleellaa raawwatame loltoonni mootummaa hedduun ajjeefamuun isaanii fi gariin immoo madaa'uun isaanii odeeffannoon argame ni mul'isa. Akkasumas aanaa Gubbaa Qorichaa magaalaa Sireetti haleellaa biraa gaggeeffame loltoonni mootummaa 9 battalatti ajjeefamuun isaanii mirkanaa'eera. Loltoonni biroon 4 immoo fayyaa isaaniitti harkaan qabamuun booji'amaniiru. Gama meeshaatiin qawwee akaaman 9 bireenni 1 fi rasaasni hedduun loltoota mootummaa irraa hiikamuun humna Waboo jabeessuuf ooleera. Bifum kanaan zoonii Kaaba Oromiyaattis Waboon tarkaanfii waraanaa itti fufuun isaa ibsameera. Eebila 2 bara 2026 godina Walloo aanaa Hartummaa Fuursee iddoo Raasaa jedhamutti haleellaa cimaa gaggeeffame loltoonni mootummaa 9 ajjeefamuu fi 2 immoo madaa'uun isaanii odeeffannoon argame ni addeessa. Tarkaanfileen golee Oromiyaa garagaraa keessatti fudhatamaa jiran kun itti fufiinsaan cimee kan gaggeeffamu ta'uu fi yeroo ammaa kana magaalota gurguddoo dabalatee gara Finfinneetti dhiyaachuun Waboon lola cimaa gaggeessaa jiraachuun isaa ibsameera. Uummanni Oromoo biyya keessa fi ala jiraatu injifannoo kanatti gammaduun isaanii toora miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan mul'achaa jira. Deeggarsi uummata Oromoo dabalaa dhufuun isaa qabsoo kanaaf jajjabina ta'aa jiraachuu ifoomse. Walumaagalatti Waboon kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti tarkaanfii waraanaa bal'aa fudhachaa jiraachuu fi humnoota mootummaa irratti miidhaa cimaa geessisaa jiraachuun ibsameera. Injifannoon uummata Oromoof. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatooma hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.